Yoo iyyaa harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo akkaan barbaachistuu taatee qabannee isiniif dhihannee jirra. Hamma xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana tura. Akkasuma namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana tura. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi ji'a tokko keessatti biyyoota sadii keessatti imala daawwii godhe. Wanti pireezidaantii Isaayyaas ji'a tokko keessatti biyyoota sadii isa daawwachiise maali? Kutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessinee jirra. Itoophiyaa waliin waliimachaa kan jiran pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi baatii lama keessatti daawwannaa yeroo sadaffaaf biyya bahanii jiru. Pireezidaantiin Isaayyaas ministeera muummee Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufanii hordofee irra deddeebiin gara Itoophiyaa imalaa turan. Amma garuu dugdaa fi garaa walitti ta'anii fuula isaanii gara biyyoota biraatti garagalchanii jiru. Imalli pireezidaantii Isaayyaas Afeworqi tibbana gara Suudi Arabiyaatti taasisan marii dhimma biyyoota lamaanii irra kan darbe dhimma maalii irratti akka xiyyeeffatan hin ibsamne. Haa ta'u malee michuu Eertiraas akkasuma kan Itoophiyaas kan taate Suudiin muddama biyyoota lamaanii gidduu jirutti dhiibbaa ofii qabaachuu malti. Waliigaltee muummicha ministeeraa fi pireezidaantii Isaayyaas gidduu Suudiitti mallattaa'e kan eeran xiinxalaan gaafa Afrikaa Abdurrahman Sa'iid Abu Haashim tilmaama isaanii kaa'u. Hariiroo biyyoota lamaanii lafa kaartaa fooyya'uu danda'u irratti carraan yoo jiraate hubachuu danda'u jedhu. Itoophiyaa fi Eertiraan keessumaa erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufanii booda hariiroon isaanii cimee ture. Ka'us booda keessumaa waliigaltee waraana kaabaa Itoophiyaan dhaabdee booda garuu hariiroon isaanii laafeera. Addatti immoo ministeera muummee Abiy Ahmed ija isaanii galaana diimaa irratti buufachuun Eertiraa hin gammachiifne. Inumaa dhimmichi muddama uumee biyyoonni lamaan waraana seenuu malu yaaddoo jedhu uumeera. Naannichatti dhiibbaa qaban cimsuudhaaf qaamoleen garaagaraa waliin michummaa isaanii cimsuuf morkii keessa kan jiran Suudii fi Yuunaayitid Arab Emireet daawwannaa pireezidaantii Isaayyaasiif sababa ta'uu akka malu Abdurrahman dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Isaayyaas ji'oota muraasa darban biyyoota giddugala baha Yemeniin ala jiran waliin daawwannaa cimsuun fedhii ulaa galaana diimaa Itoophiyaa cimuu dhufu waliin wal simataa jiru. Haalli kun naannichatti yaaddoo waan uumee jiruuf tanas dubbachuuf ta'uu danda'a jechuudhaan tilmaama isaanii kaa'u. Abdurrahman muddamni Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jiru har'aa boruu dhuha yaaddoo jedhutu jira. Keessumaa muddamni biyyoota lamaanii gidduu jiru waggaa kana cimee dhufeera. Gara caalu Eertiraan keessa hammannaa alatti bahanii imaluu kana hin addeeffan. Pireezidaantiin Isaayyaas baatiiwwan lamaan darban garuu biyyoota galaana diimaa qarqara jiran sadii daawwatanii jiru. Biyyoonni kunneenis Misir, Suudaanii fi Suudi Arabiyaa yoo ta'an akkuma Eertiraan kallattiis ta'e al kallattiin Itoophiyaan galaana diimaa irratti qooda akka hin qabaanne warra fedhanidha. Akkasumas biyyoonni kunneen miseensa waltajjii walta'iinsa galaana diimaa ejjennoo wal fakkaataa mul'isanidha. Odeeffannoon ministeera beeksisa Eertiraa yeroo yeroon baasan akka agarsiisutti daawwannaan isaanii gara biyyoota kanatti taasisan affeerraa biyyoota kanneenii akka ta'e mul'isa. Pireezidaantiin Isaayyaas daawwannaa isaanii aangawoota biyyoota kanneenii waliin marii taasisuu isaanii malee addatti gadi fageenyaan wanti dubbatame hin ibsamne. Pireezidaantiin Isaayyaas akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii 30 bara 2018 biyya jiddu galeessa bahaa fi qarqara galaana diimaa argamtu Suudi Arabiyaa kan imalan. Pireezidaantiin Isaayyaas affeerraa mootii Salmaan bin Abdul Aziz Al Suudiin guyyoota afuriif Suudii turuu jedhama. Daawwannaa isaanii dhimmoota waloo naannichaa fi idil addunyaa akka mari'atan ibsaniiru. Akkasumas jiilli pireezidaantii Eertiraa imala mootii Suudi Arabiyaa akkasumas ministeera muummee Suudii kan ta'an Mohammed bin Salmaan akka dubbisan eegama. Gabaasonni dhihoo bahan Suudi Arabiyaan gaafii buufata Asab Itoophiyaa naaf mala jettee kaafte irratti akka investi tolchitu Eertiraa gaafachuu ishee ibsu. Dinagdeen ishee boba'aa irraa kan hirkateen alatti dameewwan kana irratti boba'aa kan jirtu Suudiinis galaana diimaa dhiibbaa ishee guddisuuf Asab irratti fedhii akka qabdu ibsameera. Tarii dameewwan pireezidaantiin Isaayyaas kanatti gama biyyoota lamaanii Asab irratti mari'achuun waliigaltee mallattaa'uu danda'a. Yoo kun hojiirra oolee Suudiinis gaafii Itoophiyaan gaafachaa jirtu irratti harka seensisuu dandeessi jechuudha. Pireezidaantiin Isaayyaas akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 19 bara 2018 waamicha ajaja waraanaa Sudaan Jeneraal Abdullaahi Abdulfatih Al-Bannaaniin dhufe jedhameen Sudaan daawwataniiru. Humna addaa Sudaan Jeneraal Hamdiin Doggoloo hoogganamu waliin lola kaasaa kan jiran Al-Barhaaniin pireezidaantii Isaayyaas kan simatan baqachuu bakka buufata isaanii godhatan Poortoo Sudaan keessadha. Jeneraal Al-Barhaaniin sababa ijaarsa hidha haaromsa Itoophiyaatiin Itoophiyaa mormanii Misir waliin dhaabbatanii jiru. Humna addaa Sudaan kan deeggarti jedhamtee hammatamtu Yuunaayitid Arab Emireet waliin Itoophiyaan hariiroo cimaa waan hin qabneefis gammachuu hin qaban. Dirreewwan Sudaan waliin bara dheeraa kan qabdu Emireetiin garee Al-Barhaan ifatti deeggarti. Pireezidaantiin Isaayyaasii fi
jilli isaanii haleellaa diroonii humna addaa Suudaaniin irra deddeebiin rukutamaa jirtu Poorto Suudaanitti kan imalan konkolaataa akka ta'e ibsameera. Daawwannaa isaanii kanaan qaamolee lamaan gidduu dhimmoota waloo irratti mari'achuun malee gadi fageenya wanti ibsame hin jiru. Haa ta'u malee bakkeewwan Sudaan caalatti to'achaa jiran waa'ee humna addaa Sudaan ajandaa isaanii tokko akka ta'e ni himama. Dhimmoonni naannichaa kunis ajandaa isaanii keessaa tokko akka ta'e yaaddama. Pirezidaantiin Isaayyaas hariiroo Eertiraan Itoophiyaa waliin qabdu erga laafee booda sababa hidha Abbayyaa Itoophiyaan wal dhabdee kan qabdu Misir waliin hariiroo isaanii cimsaniiru. Irra deddeebiin gara Misir imaluu isaanii ni yaadatama. Pirezidaantii Alhasiis gara Asmaraa deemuun Somaaliyaa waliin dubbachuun tumsa farra Itoophiyaa ijaarnis turan. Ji'a lama kana keessatti pirezidaantiin Isaayyaas guyyoota 5 Misir keessa daawwannaa taasisanii jiru. Daawwannaa isaanii kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 21 bara 2018 taasifame. Reewwan lamaan dhimmoota waloo naannichaa fi idil addunyaa mari'achuu isaanii ibsamee ture. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa reewwan lamaan marii bal'aa taasisuu isaanii ibsee ture. Pirezidaantiin Isaayyaas eebba muuziyeema biyyoolessaa Misir irrattis hirmaataniiru. Misir birmadummaa fi daangaa tokkummaa Eertiraa akka deeggartu Kaayirootti yeroo mari'atan Alhasiis dubbateera. Yeroo muddamni Itoophiyaa fi Misir gidduu hammaatee jirutti masaanuun Itoophiyaa Misiriin Eertiraa bira akka dhaabbatu beeksisuu ishee ni yaadatama. Poolisiin Federaalaa Adonaay Birhaanee to'annoo jala oolchuu ibse. Poolisiin Federaalaa Tiktokar Adonaay Birhaanee Walda Miikaa'el to'annoo jala oolchuu qorannoo irratti eegaluu beeksise. Adonaay yakka uffannaa duudhaa hawaasa Itoophiyaa faallaa ta'e shakkamuun namoota 5 dura to'annoo jala oolan waliin dhimmoota wal qabatu to'atamuu poolisiin Federaalaa dubbatee jira. Beekamtii fi mallaqa argachuuf qofa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa fayyadamuun deeggartoota naamusa cabsan biyya isaaniif bu'aa akka hin buusne ergaawwan hin malle akka hawaasa isaaniitti tamsaasan poolisiin Federaalaa dubbatee jira. Magaalaa Gaambellaatti galgala sa'aatii tokko booda konkolaataan akka hin sochoone murtaa'e. Rakkoo nageenyaa naannoo magaalaa Gaambellaatti irra deddeebiin uumamu hordofee qaamni nageenyaatiin alatti konkolaataan kamiyyuu galgala sa'aatii tokko booda socho'uu akka hin dandeenye bulchiinsi magaalaa Gaambellaa beeksise. Bulchiinsi magaalaa Gaambellaa murtii kana kan dabarsee kaleessa waaree boodaadha. Guyyoota 2 dursee naannoo Gaambellaatti konkolaataan aanaa Ittaagii irraa gara magaalaa Gaambellaatti imalaa ture iddoo addaa Tiraamp jedhamutti haleellaa raawwatameen lubbuun 2 darbuu fi miidhaan cimaan dhaqqabuu gabaasuun keenya ni yaadata. Naannicha keessatti sababoota walitti bu'iinsa qaamolee garaagaraatiin lubbuun namoota yeroo hedduu darbaa turuu koomishiniin mirga namoomaa irra deddeebiin gabaasuun isaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uun balaa lubbuu namoota irra deddeebiin darbuu hambisuuf bulchiinsi magaalaa Gaambellaa konkolaataa qaamolee nageenyaatiin alatti konkolaataan kamiyyuu galgala sa'aatii tokko booda magaalicha keessa akka hin sochoone murtii dabarsee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.